Yooyaa akkam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo kanneen biyya keessa jirtan ka'umsa keenya han Oromiyaa magaalaa Finfinnee godhannee imalli keenya yookaan ga'umsi keenya gara godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa uummata kaleessa diinni dhufaa fi darbaan wal duraa duubaan guyyaa tokkollee gabroofatee hin beekne beelli jilbeeffachiistee hawaasni Oromoo yeroo ammaa kana waywaachaa jira. Uummanni kun gandi kun ganda seenaa qabu kiiloomeetira 240 booda godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessa qaxxaamurree godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa ganda Haji Hasan Gammadaa hayyuu beekamaa goota gabroonfata mootummaa dhufaa darba hunda irra aanuudhaan ji'oota muraasa dura gara fuula rabbii deeman ganda isaanii ganda jeneraal Daraaroo Guyyee ganda Mustafaa Huseen uummata koo lammii koo dabarsee wayyaaniidhaaf hin laadhu jedhee lubbuu isaa wareege har'a beeltiin itti hammaattee beelli harka kennachiifteerti. Imalli keenya guyyaa har'aa Oromiyaa magaalaa Finfinnee gochuudhaan ogeessa kaameraa Awwii Kadir hojjetuudhaan akkasuma obboleessa kiyya Ahmad Bosana Baalee hojjetuudhaan uummata keenya qarqaaruudhaaf garas deemaa jirra. Qarqaarsa biyya Jarman irraa waldaan sikkoo mandoo qarshii Itoophiyaadhaa 400 kan tilmaamu nutti kennanii midhaan nama 400 oliif ta'uu qabannee garas imallaa jirra. Kabajamtoota ilmaan Oromoodhaa imalli keessan wajjin haa ta'u. An Haydar Abdii Bilisummaati wajjin turtii gaarii. أنا بلويا من قدوتي أنا بلويا المخوتي أنا بلو يا قرابي لوي بلا نودو وانيا تركاتو بلوي ركتي جنكي أركو بلتي أفسنتاتو أنو تنان أرقي إيساني ري خنجران نياتو nama sa'akhenya rakoseni amar nubunani hongin bela hamtu hadir manu gama gamanani Yooyaa akkam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo kanneen biyya keessa jirtan hundumti keessanu akkuma guyyaa kaleessa isiniif beeksisuudhaaf yaalletti an Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 440 qaxxaamuruudhaan yeroo ammaa godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa titti kan argamnudha. Hawaasa keenya ijaallallee waan harka qabnu kennineetiin dhufna jennee waldaa sikkoo mandoo magaalaa Jarman irraa ispoonsara ta'uudhaan hawaasa kana cinaa dhaabbannee jechuudhaan fakkeenya yeroo jalqabaatiif ta'anii jiranii. Egaan kan hayyoota gurguddoo biyyitun yookaan godina Arsii Lixaa qabdan akka Dr. Qamar Hussein Haji Hasan Wattichaafaa fi Sheekh Mustafaa isaa wajjin taanee obboleessa kiyya Ahmad Bosana Baalee wajjin ta'uudhaan midhaan nama 400 wayiif ta'u qabannee dhufnee jira. Kan ammoo harka qullaa dhufuu dhabuudhaaf dhufnee jirra. Hawaasa keenya ijaallallee hayyoota keenya wajjin taanee Ustaaz Qamar Hussein halkan guutuu deemaa bulanii as dhufanii akkaawuntii haaraa guyyaan har'aa banamee nama sin jaallattanii nama sin barbaaddaniin akkaawuntiin banamee isin qofa osoo hin taane akka godina Arsii Lixaa bakkeewwan beelli garaa jirutti akka argamnuuf guyyaa har'aa isin keessatti argamneetiin jirra. Kanaafuu ijoolleen dargaggoonni magaalaa Shaashamannee warri garee Ispaayirlee keessa jiranii bulchaan naannoo kanaa haasawa baga nagaa nu dhuftanii nu taasisa. Rahmatuun Aliyyi baga nagaa nu dhuftan nu jedhanii. Amma duraan dursee waldaa sikkoo mandoo wal gargaarsa uummata keenyaa godhuuf uummata keenya ka hongee waggaa lamaa guutuu caamaan hongeen qabee rakkate laallee deeggarsa goonaaf jedhanii keessummoonni iddoo kana argamanii baga nagaa nu dhuftanii baga nu keessa argamtanii jennaan dursine. Kanataan Suudaan isin dhufu keessaniif baay'ee gammanneerra. Rizqiin karaa biitii waggaa lamaan kana caama walirra dhufeen hawaasni keenya hongeedhaan rakkatee akkuma beekamu karaa gammoojjii keessa turraa caama lamaa waggaa lamaa walirra dhufeen hawaasni keenya jaarsaa jaartiin dadhabduun daa'imman yeroo ammaa uummanni baay'een baqatee naannoo Zuwaayinitti naannoo magaalaa bishaan gurraachaatitti naannoo magaalaa Shaashamanneetti baqatee baay'een nama karakkatee maatimmoo keessa deemaaru. Kana nu gargaaruudhaaf dhufuu keessaniif baay'ee guddisee isin galatoomfadhaa rabbillee isin galatoomfatu isiniin jedha. Kanaaf nu adda kana nu keessanii miti kana dhuftanii arguun keessan bichaan baay'ee akka waan argannee nyaannee quufneeti. Rabbi rizqii gaarii nu haa banu. Uummanni ganda kana dur beekamaadha. Hin beeka namni adda addaa hin beekamaadha. Nama gargaara malee gargaarsan barbaadu. Garuu waan jijjiirama rabbi nuuf fideen rabbi nurraa haa laaffisu waggaa kana lamaan
baay'ee rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo hamaa keessa jira. Haga Oromiyaa deemnee haga naannoo Oromiyaa deemnee haga federaalaa deemnee haga godinaa deemnee iyyannee haga amma furmaata uummata keenya argachuu hin dandeenye roobni dheengadda woota hagayya bultii 30 nu roobe sanyiin dura baqa boloqqeen boqqollaan hundummaan badee borus wanti eeggatu hin jiru uummanni keenya. Haga bara itti aanu deebee roobni roobuutti wanti eeggatu hin jiru. Rabbi achi. Kanaaf nu keessa argamtanii hawaasa keenya akkana arguudhaa fi ulfaadhaa galatooma rabbillee isin galatoomfatu. Ummata kanatu beela'e, ummata kanatu rakkate, ummata kanatu hadha manatti du'aa jira. Nama isa laalu dhabee rakkoon hedduu ummata keenya qunnamee deettuun mana rakkattee namni waan ta'u wallaalee mana cufatee daa'immanin mana cufatee biraa baqataa jira. Isa kana wallaahi wanni ummata sha'anaa shaallaa miidiyaa irralleen baane Facebook irratti illee kanaannoo biraa gabaafamee nam tokko waan sagalee isaanii hin dhageessifamne hadha rabbitu isin fide abbaa biyyaallee rabbitu isin godhe kun ummata kana argaa namni kun nama muraasa galmeessaa fidaa jenneen nama dhibba lama yoo guddate hagas galmeessaa fidaa jenneen kan argitan kan osoo yaa'e osoo dhagahe waan ija keessan hin arguu hin dandeenye nama deemee hin dandeenye yatiinni mana rakkatee miskiinni mana rakkatee manguddoon manguddittiin haga ummanni kun ummanni silaata akka itti nama kadhatu hin beekne wallaahi ummanni aanaa kana yeroo asii akka biyya biraa yookaan naannoo biraa afaanuma ittiin kadhatu sanuu hin beeku akka itti kadhatu sanuu hin beeku akkana rakkatee manatti dhumataa jira. Aanaa shaallaa kana keessa ganda 20 wotu jira ganda san keessa ganda isin dhuftan hadha ganda tokkocha kana keessa iyyuu nama muraasaaf qarqaarsi kun kennamaa jira. Rabbitu abbaa biyyaa isin godhe biyyi kun abbaa biyya hundaa taatan naannoo hunda gargaaraa jirtan qilee hunda seenaa jirtan boolla namni biraa argaa jiru hunda argaa jirtan rabbitu isin fide ummanni kun ummata dhumataa jiru wallaahi haga taaneen bakka biraatiin gargaaraa turre ummanni kun hundin beeka gargaaraallee turre waan takka hin dadhabne humna dhabne nullee karaa biraatiin waa fuudhaa qara asfinnullee amma rabbitu isin fide ummata kana argaa ummata kana kottowadhaa kakana oli yookaan kana gad rakkatee mana kana nama dhufe kana caala yookaan kabeelaa yoo nama mana bahuu dadhabeeru hedduutu jira wallaahi kana fakkeessaaf hin jiru dhugaa jedha warri ganda kana jiraatu himuu danda'a manguddoon ganda kanaa himuu danda'a shayni ganda kanaa himuu danda'a margi isin argitan margi buleen isin argitan kun wallaahi guyyaa 15 hin caalu roobni kun yoo guddate ji'a tokko ka roobni wanni kun akkana magariisa ta'e biyya nama akkanaa miti wallaahi roobni biqillaan amma reefisin bulee ta'ee sila argitan kun ka gubatee yeroo osoo hin gahin hansaaree bakkan gahin gabaabin isanii hansaaree waan gahe fakkaatu kun boqqolloo badeer hundi isaa ummanni kun waan facaafata yeroo takka waggatti yeroo takka facaafatan isiin sun waggaa lama beelli isaan qabatte hin ofsan hin dadhaban amma olii gaffacaan asii galanii kun baddaa keessa dinnichaa kadhatu deebe ummanni keenya gandaa daa'imman lafa gatee finna dhalattuu lafa gatanii qe'ee ijaallaaluu dadhabanii beelaha daa'imni hin beeytanii dadhabne beela'ee hin beeyne nyaanni hin jiruu hin beeyne beelaan manatti dhumataa jirti waan an haasa'u kanaa olitti rakkoo silaa jirutu caalaa rabbii ammoo warqii ilmaan mateenya nuu kenne isaa warqiin argamne godhe warqiin shaakkisoolleen argamti dhiirti kun warra warqisanii olitti hin argamne adha ardiin harba'aa tana waliin ijjanna jedhanii iyya lukku'uu baanii Addis Ababaa irraa dhufan biyya matana laalla jedhanii mee rabbii isaan nuu fideef galata galchina alhamdulillaahi rabbil aalamiin kana dhaaba kulli man kenna akka jirruun badii qabna warri badii qabu toobaa deebi'a astaghfirullah isin didara dubbii gara qajeeltu waan beektaniif isin didara astaghfirullah waa tana wayya mee bismillahir rahmanir rahim sababaa balaan tun galteef rabbi argaa jira abbaan dukkana sababaa wanti tuni شاء سجلتف رب الله أرجار نله أرجار إسلام نتيابر الله أرجار وانس رب نورها كاس أمة كنا وانت إسنت مدن أم بيل الله كد بيل أبلمة الله ومان كاب ميل أمني أمني كم ميل أمن إجالن دربا أسنجرت بيتنا كيس إجالن كير أنجرت بيتنا كيس Hojjettee kokkee kana badde zuwaa jirti kofalee jirti shaashamannee jirti muyyalee jirti maaltu akkana addaan balleessu waan rabbi galche kana of balleessu
كلموت بيتم بيا أتم يوجدني بيا مسافر في زكان إساني جاي جري تقدانو سن هم بتورينا نا كاميرو سنفات أقول دلتن بيا أمني شيكا مسافر اتقداني برا وان بربادن أجرتك استقالوا سر بكنا قول أما مربين وان في دتوكو كاسو لن دتبو توشو لن دتبو إردادتين داكو كالتنا وما نونغوتو كايسا كزلالا من هورتين تشالا مئة مرتكنا القبات يا ربي نو أرارم يا ربي نو أرارم روبك يا ربي نو هاكن روبك أنا ولد دابي ربي نو هاكن أتنا نمني كن كجمانا أنت وهاجي مصطفى كن نمني بالين الرد إبوادي بيجي مثلا الجتة أمته مثلا إجلال تجنا إن نكون ما جديد أكا أمني كن ما جنة ماكينا توكوشك أبانة دنا هنا نو جداني جا أمامك يكان جل بوسه الجمال لبسان أرجون قودا إسن كنتن شالا جده أكنا في دودن دين وريان موان كان بيرماتل كاكيسال كان دوبال إسن صبو أدود تين بال بربادو أكاون تا وفي بكا قرانيرن كايتين كالكالبو ساني كالكالسا إسني قوداني قوني كان أبون شالو قودا ور أرض إبسامات تشالا ربين قودان هوراتون كان ربين وهاقالشو سقالي سيدتي يرو سيدتي اللي رسول انتو حالا كيس جرتا وجين كنافي حقيقتي قويا هادا إسان أبان كين مقودون كين ألفاتان بكسان أين حلال جتشا الراكاني سببسان دفن أكوسان أستاذني كين كبجامان جالتمان دكتور سببسان دفن وان قويا هادا كيس قويا كان هادا كيستي والما حقيقتي وبليسكية أحمد بوسنبالي جنانينو شيخ أحمد اللي لا أستاذ أحمد اللي مراقبة إنسان اللي والأرجني وان خيري كان راتنا بيدود لجو إنسان أمو وان سينا بك كنا أك حاجين دبتانيتي لجاون كنا تدو جم النجر كنا كبدني هندفنينو وري وان كنا في دني دفن ور بكبريت أنا في أستاذ دب النجر ويا جبابا كيست كرا ديما جرام ويا بابا كيست إذن ربيتين أزيد سنيت ديبني وان أفيدن دين نو نيادني إسنكو كمبلتن الله أكبر الله أكبر نو هندو الله أكبر بيلوفنوس كوفنوس ولمان كوفنا ملي وفينو كوفني إسن أجابو إنهم بولي إذن ربيت إن شاء الله كناف وني قداني وان هاجين أسيدبتن بلان توكو أكنان هونجين توكو أكنان نبو إيجابو اللي أمو أكنان نكو أكو مهاجين درتي جان هندي كنا دقيقة في سكندي ويتي أنا بدبتاجر ربين قلبي كنا كانوا هندم بيك أكنا وكنا مت كي يسبك كي سنيس بيك كاسنجر اللي بيك كوندات وان بيكو في مالنو دابر بعدين ربين قرم إسا ديبودا برب جبرا إجاف جبرا سننجافن ميلالا هونجين كون وقاسة ديبوي سلا هونجين كون حاجة عمري كنا نجربوني دشي كنا رنم جراتا هنجراتو ربين قالتهم فتشوك أبنا كيسبوي كان اللي كانوا راكاسو إنني رب حاجة فين يونو والله والربية كان كيس جرو قوتون هسا متان كمتالا دبا توكو كيسني فيدوتات والله هونجي كان نكاسو نقاس نتما كاكاسو إنني ربي أولانا ربي ديبو برباجس ركون كنون دي كانوا ترفاجروا في ركنا كنا ركون كي مالي جري أن اللي أفلالا أتلي إن اللي هندي كنا لا اللي ربي كنا تاديبنو يا ربي كديبنو تاتي والله وان هندنو بين الكافي والنون كن جتشو بيجان تاتي جتشو ربي نقرتي هونجي كنا ربي نراها كاس ربي قرتي بيلاها كنا هاكوبس ركتا كنا ركوها باس وكبستا كنا هافيس ورا دار الآخرة دي اللي ربي ثانية أرارمو ربي خيري الرتي جمّتشو الرتي روجا بابتي إسني ولين ديبني كانت على إسنتي هاسوفنا ملي حتى هاساد إيران كابو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بوسنا بالي أمو نما بدا جموجي كيس هالكني جويا سعد يقدم أفر كم كنا كسرف
kamakiinaa keessa oolu hojii isaa namni sooshaal miidiyaa gubbaa jiru beekuu danda'a meebii hawaasni beekuu dhabuu dandeessanii Ahmad Bosona Baalee nama jechoota hedduu osoo keessummeessu namni osoo waamee jedhuun ofii rakkataa hawaasa keenya beelahaa tokko manarra deemaa nama qarqaara jiru inni kun gaa isa wajjin ta'uudhaan warri sikkoo maddoo magaalaa Jarman irraa qarqaarsa xiqqoo tana qabatee wajjin dhufne jirra. Achi jala taa'ellee qara'aa ture waggaa 20 dura muka san jalallee ummata kanarraa nyaataa ture isinirraa nyaataa ture yookaan abbootii keessanii takki tarii nan beektan xiqqaa ta'e Sheekh Qaasimiin biratti nama Qur'aan aliifa kaasee asitti kattamee asii deemen biyya diida'aatii ka'ee dhufe hin daganne takkuu qalbii keessaan daganne galata keessanillee warra laangannoo yoo mana tokkorra deemen rabbi rahmat siyaa godhuun beeku warri laangannoo seenii nyaadhu dhugii malee ka boqqolloo meeqa qabu meeqa galchu ka hiyyeessa meeqa darasaan meeqa Qur'aan asirraa qaraatee asii baate obboleeyyan kiyya ummata kana beela jechuun ana natti dhagahama baay'ee laalan natti dhagahama hin beeka waan isin taatan beeka waan abbootiin teessan taate beeka ummata kana tuumiti ka Baalee dhufe asii duroomee gala ka Diidaa dhufe asii duroomee gala yaamsi an ammallee godhu Oromoota sikkoo mandoottillee ka Baaleettillee ka Oromoo Harargeettillee Wallaggaattillee ummanni kun ummata iimaana qabu ummata obsa qabu ummata beelan biyyaa bahe akkuma reefu dhageettan kun gara kun durbi jalaa yaatee dhiirti jalaa baatee ummata keenya akkuma gaafa Walloo dirmattanii akkuma gaafa Booranaa dirmattanii akkuma gaafa Arsii dirmattanii inshaAllahu ta'ala abdii qabna nama biraatii miti dhalattoonni biyya kanaatu kanaannoo kanaatu Ustaaz Qamariin eegalee boruu iftaan keessatti baatitan keessatti hin beeloytan inshaAllah haga nu lubbuun jiru beelan hin dhumtan beelan ijoolleen teessan isin jalaan baatu biyyaa hin baqattu haga lubbuun jirru hin jirra isiniin jenna nullee isin wajjiin jirra dhalattoonni bakka tanaallee isin wajjiin jirra ka addunyaallee argaa jiranii hawaasa keenya ka Ameerikaa jirtan Austraaliyaa jirtan Jarman jirtan bishaan dhugaatii lafa bishaan dhugaatii toora kana hin jirre hin beeka lafa dachitana gandaan beeka bishaan dhugaatii hin jiru hawaasa kana qoonqoo ammaa duqeetii qofa fiduu miti zayitii qofa fiduu zayitii biraa dadhabne mallaqa waan fidnuun dhabne waluu hin geettu jechuudha waan nu fidnee fi hawaasni wal hin gitu ummata kana akka wajjin dhaabattan dhaabbileen hundi abbaan qabeenyaa Arsii lixaa haa ta'u bakka fedhee haa ta'u akka hawaasa kana wajjin dhaabattan asiin dhaamsa dabarsaa dhaabbanni sikkoo fi mandoo biyya Jarman galatoomaa kunoo amaanaa teessanillee biraan geenne hawaasa kanaan biraan geenne lammataa ammoo kunoo manguddoollee ni jiran Ustaaz Qamarillee ni jiran isiniin geenne hawaasa miidiyaatti isinii baafne isin ammoo nullee isinii dabarsina itti iyyaa fi ummanni akka beelan hin dhumne isiniin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kanatti aansuudhaan hayyuu keenya hayyuu godina Arsii Lixaatti dhalatee guutuu Oromoo fi Oromiyaa akkasuma guutuu Itoophiyaatiif nama shoora guddaa kan taphachaa hin ture doktora keenya Doktor Qamar Huseenii isa qabaachuu keenya baay'ee gammanna dhugaa dubbachuudhaaf namni kun nama halkan ka'ee isin jecha deemaa bulee ganama as gahee osoo manatti hin gorin as dhufeedha asumaan naa galateeffattanii Doktor Qamar Huseen haasaa gabaabaa nu godhanii wanti carraan gara fuulduraatti akka nu deebinee dhufnuufillee akka yoo hin dhufnellee dubatti hafnullee carraa guddaa humna guddaa rabbi kenneef isaan harka jira waan ta'eef haasaan isaan amma haasaan kun haasaa murteessaadha akkasit du'aa godha rabbiin keenya akka jedhu quraana ofii keessatti rabbi ummata tokkotti haala ofii qaraa haala gaarii namatti hin jijjiiru haga abbaan haala ofii jijjiirutti ree kaleessa Baalee Diida'aan Harargeen eessa Jimmaa bahee isin keessa qubateetiniin darasaan as keessatti nyaataa bahee har'ama ummata keenya san beelaa godha rabbiin haala takka namatti wanni jijjiiruuf yoo haalli keenya jijjiirama haalli keenya ka durii akka durii san yoo jiraate rabbillee amma aadaa ta'e namichuu san nuu deebisa akkuma isaan kalee akkuma duratti obboleessi kee dubbatu allee namas taa'ee qara'e kunoo asitti naannoo kanatti haa ta'u ammoo yeroo ammaa kana keessatti Baalee kaleessa eenyu laangannoo kaleessa amba nyaachiftu ka boqqollaan zakaa baaftu zakaan boqqollaa asii ka akkasi addunyaarra beekamaa ture har'a ummanni keenya beela heeyyannee afoo dhaabachuu dhugamoo dhara jechuu achi kaanee magaalaa kana baaneetiin magaalaa Finfinnee irraa dhufnu oduu jajjabaa dhagaa dhufne sirriidha ummanni keenya boqqollaa duratti yoo nu ilaalaa dhufnu boqqollaan bubbuleen sunni waan qabu seena adaa inni keessi isaa duwwaadha rabbi koomii nu qaba jechuudha rabbi yakkineerra jechuudha har'aan tana kufiinsa dubartiin teenya baateetiin hoteela galuu dubartiin teenya baatee nu keessaa baduu baqachoo mana namaatti sarraatanyaa ta'u kufnanni haga nagaa hin jiru maal ennaan
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء رب ودوغاندي تكول فكاتي أمنتي فلانك أجلتي بركات سمي أرضي استروسين يو أمونا مني حالو في جزيرة ربي حالو نجزيرة ربي حالو نجزيرة كان ربي نهارارو بيلا كان ربي نورها كاس مين مرتين توبة النار كل كاسا أستغفر الله أستغفر الله يوم ما ثنا ربي منورها فوت بيفر مرسى يوم ما ثنا فر مرسى بيلا كان ربي نورها هذا برس قرام هذا برس قرام دربين لطلعتي هذا برس إيه قرص هترتو إيه كانت تانسدي أمنو أما أكو مدرات دبتان أستاذ مصطفى قرين كين هنجراني مجموعان وبليوان كين كإسلام كبكبرات التلي دلقارا هنجراني جمعان كنا مو أمنك أبو هيدري في بوسنا بالي جولين كونين جولة درجة غورف كهاتي تنين أمتا كيناف سبا كيناف بكونجين كهيون دا أوروميا كيس دي متافيرو أما مرتاني كأني جراني دوكا وربيا كيس جرتاني وربيا ألالي نفارت أبدا جنان كاني تنين نفني أمني ألا جرتان كبيا كيس ألالي أما وني سنتام نمني لانغانو هاغانا كان أدومن تورين يرو غبابا كيس نولي سنبرا رفنا يسنلي ورهر كدت إيراك أبدا وربيا ألا جولة تنفانا دابتنا إن شاء الله نولي سندوكا دابنا ورّي أمو لانغان نوك أبايا أفران نوئيك إن شاء الله نورّا وان دبتي أمو كيجيبو متي إن شاء الله سند ديبنا جيتش درات أستاذ مصطفى جلسان جدت أمور إسن بيلا بولتاني نمانا كينات إيمان ونياتنا إن شاء الله بإذن الله إسن بيلا بولتاني جولين تنياتي إسن كفانا دار ديمتاني نوفاني جرات نورّا لنتول وو كاناني أمبي يو أتش آنان إسا فر إسا يو كاناني ummata Oromoo ka ala jirtan sabni isin ittiin boontan Oromoo sabboona isin jettan isin irraa kunoo daaraa ta'aa jiru wanni boonaan ruun ummata kanaan saba kanaan biyya akkanaa qabna lafa akkanaa qabna an ummata adda Finfinnee keessa hoo deemtu afaan Oromoo dubbatti si kabajanam maal enna maqaa Oromoof maqaa keessaniin saba kanatu nu keessa hiyyoommataara nu keessa kufaara sabni kan kee kufe jechuun ammoo ceekuun si cabda jechuu beeku ummanni amma haphatee deemaa jiru magaalaa keessa ummanni saalfatee deemaa jiru nama sabni isaa keessa xochate nama ummanni isaa isarratti yoomate kufna naga hin jiru warri biyya keessaati warri biyya alaallee waan kanarra jabaadhaa hirmaadhaa jedha amma mee fakkeenyaaf duratti gannamoo kan jaarsa kan amma mee laala kan luka qabu lukaanuun deema mee ulkaa jaarsa kan mee laala mee kan luka qabu luka fadda lukaan biyyaallee deemee beelee kadhate akkanaaf ajjira mee laala mee askootti bismillah waan kiisi na jira hagalleen beeku ho adda qoodama ho namus isa illee akkasuma ho hada qoodaman ol fuudha harkeessa ol fuudha yaa rabbi nu araaram jaruma tanaafuu jedhi yaa rabbi nu araaram mee wallaala gara waaqaa kana rabbi nu araaram tuutuma da'iifa kana هل ترزقون وترحمون إلا بدعاء ضعفائكم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سلا رزقمتني فكينا ضعيف نكيسني كني يو غرغر بيسن كيست دعائي سني يقول إمليه الرزق أم ترب نونجد يا رب توسلات ستاني يسكينا ركتا كينا ميدما كينا كنا يا رب نورارم يا رب بيلن ركاس ور واسدك أتولي ور على جرولي ور بيكيس جرولي دنيا تنتهي بكرات تباتيتني ربي وياك يا ما ارجعوني لعلي عمل صالحا فيما تركت نبي تشوك أبني قبري جيسن يا رب نديبس الدنيا ارجعوني لعلي عمل صالحا فيما تركت وان دي سن ديبه وجد يا رب الدنيا رن ديبس كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بردك لا يبئس أما اش ديبوسي في الجرو وان دلق دو قروما دلای دے کا صدقت تل قروما صدقت اما اچ ديبين هنجرو غيا جنسن غيا سوزونغين ورد صدقتي تن خير دلق ربنا غدو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته dargaggoota magaalaa Shaashamannee irraan hojii dhufan waldaa Inspire warra yeroo lama sadii afur dhufee asitti isin daawwate akkasuma rakkoo keessanillee gadi fakkeenya nutti hime Bilaal Nibeera daqiiqaa takka keessummoonni kinillee waan jarjaraniif daqiiqaa takka haasaa nu godha. Hawaasa keenya bal'aa kana waggaa tokko dura dhufnee ilaallee turre akka waldaa walgargaarsaa fi misooma Inspiretti dhufnee guyyaa laallu obboleessa keenya Nuraddiin naannoo kana eeruu nu kenne. Hadhaa miti hawaasni keenya kabeelee jechuudha tureera itti hammaatee jennaan hawaasni kun baadiyyaa irraa ka'ee gara magaalaatti magaalaa Shaashamannee yoo seentan hawaasni bal'aan kun kaaffee teettanii yeroo tokkotti namni 5 namni 3 dhufee nama kadhata
hawaasa haasa'ee kadhatuyyuu hin dandeenye hawaasni kun jechuudha. Hawaasni bal'aan kun haaluma itti nama kadhatanuu hin beekne. Kanaaf guyyaa har'aa waldaa Sikkoomandoo akkasumas obboleeyyan keenya qaqqaaliin asitti argamanii hawaasa kana ilaaluudhaaf baay'ee nutti gammachuun kun baay'ee nutti dhagahameera jechuudha. Hawaasni kun hawaasa seenaa qabu, hawaasa waa hunda qabu jechuudha. Karaa hundaan hawaasa nutti yaanu waan ta'eef guddaallee dubbachuun barbaadu guyyaa har'aa waan xiqqootu dhufee jira. Hawaasni keenya bal'aan addunyaa guutuu irra jirtan hawaasa Sikkoomandoos dabalatee hawaasni biraas hawaasa kana cinaa dhaabannu isiniin jedha. Ijoolleen Oromoodha naannoo kana dagattanii jirtanii hayyummaan, beekumsi, jabummaan, mallaqni yeroon ammaan tana hawaasni keenya isin barbaadu amma beekumsi keessan qabeenyi keessan dandeettiin keessan amma waan ta'eef hawaasni kun hundi beelee akkana taa'u jira. Kanaafuu namni jalqaba ofiif ta'ee ollaaf namaaf biyyaafis ta'a waan ta'eef of haa taanu wal haa taanu dura ofirraa haa jalqabnu isin jechaatiin hawaasni beela jabaa keessa jira. Kanaafuu akkasitti nuuf beekaa irratti nuuf hojjedha. Ijoolleen keenya kanneen YouTube gubbaa, TikTok gubbaa, Facebook gubbaa, social media gubbaa jirtan, miidiyaalee garaagaraa gubbaa jirtan. Guyyaa sanbataa ta'u kabajaan ulfinna waan biraatiin isin deebina inshallah adani rabbiitiin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أنا بلو يا دميتي يا أنا بلو يا قموتي يا أنا بلو يا هذا الفاتي أنا بلو يا هذا الماتي أنا بلو كرشة أجي مال تاتن إن دا دبيرة بلو تاني جال أنا بلو أبشر أبشر ربي مجرى جارس قومني توي دويدي جابه درسا جابه لكمي دويدان دا بنتبودا وكزن مودا أبيو مال تاتن مال تسي مدته مال الرجرتن بلا رجبا بلو يا باخيا أنا بلو يا أمي جارس قومني توي دويدي جابه درسا جابه لكمي دويدان دا نقودني ونمانو رحمتك أنا وعنكم دربني ونمانو رحمتك أنا بلو يا من قدوتي أنا بلو يا المخوتي أنا بلو جير دنيا دا هنگو تمتو رواتو خناتو قمدي وانكب درا خدبي فنياتو قالتو ما وري في قالفتن وانكب دون درماتو إرهي سابدو خنان ركون تينا ميلانو رابادي هنان قامنو بقولان انجيل هورين انجيلو كان بيدو نيكو كيتي نكونو بادبادك دي نيشارا مسارا مسافو أسارا بوري هناك akka kana rakkanneera hulo midhaan akka nurraa baate bodoqqeen baate boqqolaan baate waan birin caamni nu hidhe caamaa jedhee nurraa baate haga badee jedhan bara nuroo baara malee mamaraa dhabne akkanumaan taa'aarra. Maasaan hin bade boqqollaan hin bade maatiin nu harka dhumate maatiin kennaa akka mashaan affeelamte nu harka dhumate waan haati finna akka taatu wallaallee mooliin rakkanne cinqamne jirra cinqee kana rabbiin nu fide kana rabbiin ammoo raamata ofiitiin nu haa godhu amma raamata ofiitiin nu dhaqqabee jira maatiin nu harka dhumataara rabbi isin haa argisiisu rabbi isin haa mul'isu abbaan maatiin abbaan finna taati finna waan taatu dhabne rakkanne kagaate ofii waa nu dhabne kabeelofte waan nyaachuuf nu dhabne kadhibame waan yaalan nu hin dhabne rakkoo akkanaa rabbiin illee hin beekaa lafti illee hin beekaa roobni hin caamne caamaan nu qabee waan nyaannu hin dhabne waan nyaachuuf nu hin dhabne waan uwwifannu hin dhabne kadhibame waan yaalan nu hin dhabne karakkate waan rakkanna baasu dhabne kabaratu waan bartuu hin dhabsiifne waan barsiifannu hin dhabne kafuun deebi ijoolleen qeerroon baratten barata baate biyyaa baaten ijoollee hin uumanne hin deenne hin rakkatu biyyaa beelaa jettee nu harkaa baatee biyya biraa jirti biyya biratti akka isin jirtu nun beenu ka beeku rabbi beelaaf beelat addaan nu fe'e hin deenne finna kenna beelaaf waan kennu dhabne waan uwwifannu dhabne waan barsiifannu dhabne waan dhibame waan jedhu dhabne biyyaa baane biyyaa fi haadhaa finna adda nu fe'e hiyyuun
labatu addaan nu fooye hin deenne finna keenya hin dhabne hojjannee nyaanna itti biyyaa nu baate bakka isiin jirtu dhibamtee ciisaa duutu ka duuteef nu argaa hin jiru finni keenya nu argaa hin jiru nu finna keenya argaa hin jiru rakkinaa rakkoo akkana irra keessa jirra waan jiru rabbi isin taa argisiisu rabbii rabbi isin olitti rabbii gaditti rabbi isin argisiisu hin dhumataadha dhumata keenya rabbi isin haa argisiisu rabbiin isin taa argisiisu kana jennee itti buuna hin deenne finna keenya hin dhabne waan nyaachifannu hin dhabne bakka isin jirtu argaa hin jirru bakka isin jirtu argaa hin jirtu dhibamtee itaatu wanti tu jette tun beenu nu beekaa nu lammeet haadhaaf abbaaf haadhaaf finna le adda nu fooye dhabaa adda nu fooye hiyyuu adda nu fooye beelan nu fooye adda nu balleesse ilmaansi dhangala'aan garaa gaggabaate himboina jetti qaccee fooxaa fuularra babaaftee wama nyaannuudhaan mee tippun wajjin wama nyaannuudhaan tippun wajjin argatan finna keenya bakka jiru argaa hin jiru kadhuullee argataa hin jiru nurra dabarsa nama dadhabaa illaa kalaalanii ilaaluu laba addaan nu fooye finni keenya gara jiru hin beeknu hin rakkanne waa ufannu hin dhabne dhibame waa yaallu hin dhabne waa nyaachifannu hin dhabne hin jiru hin beektu nuu kennu achi addaaf finnaaf haadhallee adda nu fooye dhaba kan adda nu fooye dhaba kan nu beeken adda nu balleesse kunu irraa deennee kaanne hin dhabne gara isiin jirtu argaa hin jiru ka duuteettu hin jirtu hin beeknu beelarraa deemanii beelarra nu harkaa fagaatte hojjannee nyaanneetu nu harkaa baate gara isin mirga jettu bitaa ittu hin beeknu ka ajjeessanii guddoanii ajjeessanii hin beeknu ka beeku rabbi bira dhiibne biraa kan jira hojja taarra dhabaaf hojja nu teessise laba adda nu goona inshallah rabbiin isinii dirmata rabbiin aadaa durii isin amiin amiin maayyuu miti taazan kennallee waadaa isinii galanii jiranii rabbiillee rahmatti isinii godha rabbumatti gooya rabbiin duraan bakka kana ante sheekaasin guddoo kafaana kan deebisee ammallee kan abshira ummatan hin booyina homaati miti jiruun dunyaa gabaabduudha rabbuma jira ummanni oromoodha ammoo isin dhaqqaba rabbi biraan taate inshallah hin booyinaadha abshira isin ummata seena qabu ummata takka beelee hin beeyne ummanni oromoo isin cina jira rabbuma jira yaaddeena ummanni oromoo guyyaa gabaabaa keessa isin dhaqqaba namaaf gadin teenye khanarra qabaataa buru dhabaa osoo firraaneene warra gargaarumaa malee takka gargaaramuun beeyne santu harraa qabamee biraa hottee osoo firraaneene wanni isaan nuun ja'aan itti meenaan gaafa bira deene haadaraa du'aa uumatee saniin akka nun dagaanne haadaraa du'aa uumatee saniin akka nun dagaanne maal jette irra deebi'a bineensatu nyaatee ibidda gubee hamma diibilaataa ka jedhamu dhabeetaa sababa beelaa akka nun dagaanne haadaraa du'aa uumatee saniin akka nun dagaanne دائما ترشا كتي وتكنن ساعة تبان بوتل وجه ولي ولا إلى والنا كذا نقدر دائما كهوري ما جرشا يكون نتوان يا تربا يكون الدم لما نيلا نمني وانت جلاتهم قطعتين بطعتين كدل دلتوا لي دلدلتين كدل دلنوا لي وان دلدلتوني نبي لون يقرأ ما توارى فتون قب وان قبان لقتون قب كنان ميتانا كنان ورقاء أمني كأنك رابلو ولا لا أما جولين شبابان واركابات تنكينيا سنتة تنكون لا لا سيراتة بيبرارة تون مولى سنتة دائما دربان واركابار الراتة بس بيلا وان غرانا مياتو وان الدق قلبنا مجابسون حواسني نتيام نفي مدان نتقبل ندفني ولنجيت من نسنجرون بيلان با إدرامي ركته مدان هنكته والفتايرن أسيدة موفيس إساني كن موفيس ركنة جدو كنا جيران حواسا كن ونسين جنيه يراتي دامسي غرا غرارة فسني دبرتين جرا خنافو أمتا كينيا خنم خابا خيبا بهادها أورومون هندي درمته حواسا كينيا خنا بيلك سباسوت إسن رجرات لغاتو بچودام إسن أبدنة ربين قبنة أمتا خنافو وادا سينة إسن تدي بنام أمتا كيسانتم أمتا كقالي أمتا كغاري بيجالا بيجا كيس جراني أبوتي كبنيا هدوك أبنام إسا وجنتانه كاركار سبتلا إسن إفغونا نوف أبصا يرني خدنة جل جيغنة بوهاني نبوچسني إساني ولي غلة دي ماجر خنافوم
ummata keenya akkaawuntiin haaraan banamee iskiriin gubbatti isiniif gadhiifama. Sooshaal miidiyaa tiiktookii kallattii garagaraatti isin biraan geenye. Kanaafuu akkaawuntii kanarratti waan qabdan waan dandeessan akka ummata kana cinaa dhaabbattan akka dirmattaniif yaamicha obbolummaa isiniif godha. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan keenya kan guyyaa har'aa nu hordofaatiin jirtan kun lammii miidiyaa an Haydar Abdii Bilisummaat ogeessa kaameraa Awwii Khadir wajji ta'uudhaan guddina Arsiidhaa aanaa Shaallaatti qarqaarsa ummata keenyaa waldaa Sikkoo Mandoo nutti kenne qabannee garee gargaarsa Inspire wajji ta'uudhaan ustaazowwan akka Dr. Qamar manguddoo biyyaa Haji Hasan Watticha Sheekh Mustafaa fi dargaggoo qeerroof qarree hedduu wajji ta'uudhaan guyyaa har'aa sagantaa kana gooneerra sagantaa biraa yeroo biraa hagalutti deemutti nagahaatti bakka jirtanitti akka jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.